Akkam jirtan daawwattoota chaanaalii koo odeeffannoowwan adda addaan isinii dhiyeessaa hanga xumuraatti akkan waliin turtan isin affeeraa mata dureewwaniin duraansaa. Itoophiyaan balaa jijjiirama haala qilleensaatiin mudataa jiru hir'isuudhaaf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jirtu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed himaniiru. Dr. Abiy Ahmed kana kan dubbatan Keeniyaa Naayiroobiitti. Gamaggamni raawwii hojii paartii fi mootummaa naannoo Oromiyaa kurmaana sadaffaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa ture xumurameera. Paartiin badhaadhinaa immoo raawwii hojii baatiiwwan 9 darbanii gamaggamuu eegaleera. Guyyaan qormaanni kutaa 12ffaa bara kanaa itti kennamu ifoomsameera. Walduraa duubaanan tokko tokkoon isinitti himaa hanga xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaan isin affeereera. Odeeffannoon kun namoota biroo bira ga'uu akka danda'uufis laayik, sabskiraayib akka gootaniif isin gaafadha. Turtii gaarii. Itoophiyaan balaa jijjiirama haala qilleensaatiin walqabatee mudataa jiru hir'isuuf xiyyeeffannoo kennuudhaan hojjechaa akka jirtu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed himaniiru. Dr. Abiy kana kan himan Keeniyaa Naayiroobiitti akka ta'e beekameera. Dr. Abiy Ahmed yaa'ii waldaa misooma idil addunyaa 21ffaa Keeniyaatti gaggeeffame irratti hirmaataniiru. Naannoo gaanfa Afrikaatti jijjiiramni qabeenya qilleensaa miidhaawwan garaagaraa dhaqqabsiisaa akka jirus himan. Itoophiyaan rakkoo kana hir'isuudhaaf sagantaa ashaaraa magariisaan xiyyeeffannoo addaa kennitee hojjechaa akka jirtus yaadachiisan. Itoophiyaan bosona deebisanii misoomsuu, misooma magariisaa, kunuunsa eegumsa naannoof xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan hojjechaa akka jirtus dubbatan. Akkasumas mootummaan diinagdee gooroo tasgabbeessuudhaaf hojjechaa akka jiru yaadachiisuudhaan dameewwan qonnaa, investimentii, maanufakcharingii, turizimii fi kanneen biroon karoora waggaa 10 milkeessaa akka jirus beeksisaniiru. Gamaggamni raawwii hojii paartii fi mootummaa naannoo Oromiyaa kurmaana sadaffaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa ture xumurameera. Fayyadamtummaa hawaasaa dhugoomsuudhaaf kurmaana 3 darban keessa misooma ariifachiisuu, nageenya mirkaneessuu fi dinagdee hawaasaa fooyyessuudhaaf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa turu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa himaniiru. Xumura waltajjii kanarratti argamuudhaan kallattii hojii kan ka'an Obbo Shimallis Abdiisaa hooggansi sadarkaan jiru mira qabsoon rakkoo furuu, dinagdee hoogganuu, humna waloo qindeessee fayyadamuu fi tarkaanfiiwwan addaa lafa qabsiisuu irratti hojii jajjabeessaa hojjechuu himaniiru. Dilbiiwwan jiran duguuganii fayyadamuun harcaatii jiru sirreessuuf yeroo itti aanutti xiyyeeffannoon hojjechuun murteessaa ta'us hubachiisaniiru. Pirezidaantichi Obbo Shimallis jalqaba qorannichaa irratti ergaa kana dabarsanii turan. Mootummaan caasaan karoora sirrii hin qabne fi karoora sanaan hin hoogganamne waan gochaa jirus hin beeku, karamitti akka deemus hin beeku, ummatichaafis waan bakka bu'isaniifis waan raawwachuudhaaf deemuu fi waan raawwachaa jiru irrattis iftoomina qabaachuu hin danda'u. Kanaaf karoorri baay'ee murteessaadha. Mootummaan keenya waggoottan darban karoora waggaa 10 kan qabanne waggaa 3-4 keessatti karooronni milkaa'an jiru. Kan waggaa 10 waggaa 3-4tti kan milkaa'e jira. Kan waggaa 1 qaban immoo waggaa 2-3tti immoo kan hin milkeessine qaba. Rakkoon keenya guddaan dhimma kallattii faana kan wal qabatu. Dubbicha hubachuu dadhabuu, haala jiru xiinxaluu dadhabuu, rakkoolee jiraniif furmaata kaa'uu dadhabuu otoo hin taane kallattiiwwan haala keessa jirruuf kaa'aman sana lakkoofnee qixaan hojii fudhannee deemuu irratti rakkoo guddaa jira. Tokkoffaan kana. Lammaffaa fi inni murteessaan hojii hunda wal qixa hoogganaan jiru. Namni akkuma itti fakkaatetti amma itti fakkaate hojjeta. Kun hooggansi keessattuu hooggansi tarsiimaan kun isa kan haala kanaan qabatee deemuu dhabuu isaarraa kan ka'e aanaa fi aanaa gidduutti, gandaaf ganda gidduutti, caasa sadarkaadhaan jiru gidduutti, manneen hojii gidduutti garaagarummaan guddaa fi qaawwii guddaan akka uumamu taasisee jira. Sadaffaa fi inni dhumaa rakkoo guddaan keenya madaallidha. Hooggansi akkaataa hojii fi dubbiitti madaala. Hojii siyaasaa haa ta'u, hojii nageenyaa haa ta'u, hojii misoomaa haa ta'u, akkaataan itti madaalu rakkoo qaba.
akkaataan dubbiitti ilaaluuf dubbiitti madaallu hiyyummaadhaaf haala kan mijeessu mataan isaa. Kanaafuu hooggansi kun dhimmoota sadan kana sirriitti tokko tokkoon ilaaluu danda'u ture jiraata jechuudha. Tokko tokkoon ilaaluu qaba. Kanaaf isa kana giddu galeessa godhatee ji'oottan sadan hafan kana keessatti maal hojjennee karoora 2016 caanee hafan akkam gooneetu hiikna kan jedhu gaaffii deebisuu qabudha jechuudha. Maal gooneeti kan milkeessine jira. Kan hin milkoofne immoo akkam gooneetu milkeessinee hiikna. Yeroo hafu keessatti akkamitti kompanseet godha. Lammaffaa immoo qophii karoora 2017 immoo haala amma jenne kana karaa giddu galeessa godhateen karoora ga'umsa qabu namni tokkoon caasaan jiru amma nama dhuunfaatti akkamitti qopheessa kan jedhu sirriitti ilaaluun hin barbaachisu. Haaluma wal fakkaatuun obbo Fiqaaduu Tasammaatis gama gaggeeffame irratti ergaa dabarsaniiru akkana jedhan. Hojiin paartii hojii mootummaadhaaf haala mijataa uumuudha. Keessumattuu paartii biyya gaggeessu. Mo'atee filannoodhaan mo'atee mootummaa ta'e. Haala mijataa ta'e ilaalchaan uumuu, haala mijataa ta'e gurmaa'insaan uumuu, haala mijataa ta'e qabsoodhaan uumuu. Kanaafin hojiin paartii keenya walitti hidhamee nageenya naannoo keenya mirkaneessee jira. Kanaan ilaalamuu danda'u ture jiraata jechuudha. Ijaaramni hin jira yoo jenne, miseensa baay'ee hin qabne yoo jenne, ilaalchaan hojjennee yoo jenne finnee jirra. Lammaffaa hojiiwwan misoomaa jennu lafarratti dhugoomsinee jirra ijaarama kana fayyadamuudha. Tajaajila irratti jijjiirama finnee jirra. Dhimmi jedhamu ilaalamuu danda'u ture jiraata jechuudha. Ofiif amanamaa ta'uu, paartiif amanamaa ta'uu, kaampii qabsoostaniif amanamaa ta'uun baay'ee barbaachisaa ta'a. Hojiiwwan misoomas waliin fakkaata. Akka naannoo Oromiyaatti hojiin gaarii jira kan jedhamu ammas godinaalee muraasa qofa. Godinaaleen kaan garanatti kaampii warra fooyyee qabanitti dhufuu irratti ammas deemsi jiru baay'ee laafadha. Warri dudduubbaa jiran ammas dudduubbaa ta'anii itti fufaa jiru. Wal jalaan siqinsi hin jiru jechuudha. Rakkoolee kenna tajaajilaa hannaa fi hojmaata badaa dabalatee dhimmoota qormaata imala keenyaa ta'an qindoominaan furuun mul'ata badhaadhinaa waloo galmaan ga'uudhaaf xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamuu akka qabu Pireezidaanti Shimallis xumura qorannichaa irratti hubachiisaniiru. Kuni kana nuti jiru paartiin badhaadhinaa raawwii hojii baatiiwwan 9 darbanii gamaggamuu eegaleera. Tiyaanaan Pireezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa itti gaafatamtoonni paartii badhaadhinaa damee naannolee fi qondaaltonni olaanaan paartichaa kanneen biroo waltajjii qorannoo kanarratti argamaniiru. Paartichi gamaggama guyyoota 3 taasisuun hojiiwwan baatiiwwan 9 darban dameewwan garaagaraatiin hojjetamaa turan kan qoratu ta'a jedhameera. Ragaa qulqulluun murtee sirrii fi kenniinsa tajaajila fayyaa fooyyessuudhaaf murteessaa ta'uu hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa himan. Torbiin ragaa fayyaa sadarkaa Oromiyaatti mata duree hooggansa cimaa fi itti gaafatamummaa ce'umsa sirna ragaa bu'uura godhatee mirkaneessuuf jedhuun kabajameera. Saganticha irratti hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Mangistuu Baqqalaa haasawaa dhageessisaniin ragaan seektara fayyaatiif lubbuu ta'uu eeruudhaan akka seektara fayyaatti ragaa hammayyeessuu fi dijitaaleessuu irratti hojiiwwan hedduun akka hojjetaman dubbatan. Ragaan seektara fayyaa keessatti fooyya'aa dhufuun isaa karoora qormaata karoorsuu raawwii hojii xiinxaluun murtee ragaa irratti hundaa'e kennuudhaaf haalli mijataan uumamuu akka dubbatan odeeffannoon biiroo fayyaa Oromiyaa irraa argame mul'iseera. Dhumarratti guyyaan qormaanni kutaa 12ffaa bara kanaa itti kennamu ifoomsameera. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara barnootaa 2016 adoolessa 3 bara 2016 eegalee kan kennamu ta'u tajaajilli qormaatilee fi madaallii barnootaa ifoomseera. Qormaanni saayinsii hawaasaa adoolessa 3 hanga 5 bara 2016 saayinsiin uumamaa adoolessa 9 hanga 11 bara 2016 yuunivarsiitiiwwanitti oonlaayinii fi waraqaan kan kennamu ta'uu tajaajilichi himeera. Barattoonni saayinsii hawaasaa waraqaan qormaataman waxabajjii 30 hanga adoolessa 1 bara 2016 saayinsii uumamaa ammoo adoolessa 6 hanga
7 bara 2016 gara yuunivarsiitii kan seenan ta'uun himameera. Barattoonni kana hubachuudhaan yeroon qophii barbaachisaa akka taasisaniifis dhaamameera. Egaa hordoftoota koo waan hordoftaniif waan dhaggeeffataniif hedduun isin galatoomfadha. Odeeffannoon kun namoota biroo biras akka dhaqqabuuf subscribe, like akka gootaniif isin yaadachiisa. Haaluma wal fakkaatuun odeeffannoowwan kanaa fi kanneen fakkaatan kan dhimma biyyaa irratti xiyyeeffatan, dhimma Oromiyaa kan ilaallatan hunda hordofuudhaan kan isin dhiyeessu ta'a. Nagaatti fayyaa ta'a.